ashama arkafune jirtu jirra deebine dhufne jirra challenge kalu kana jalqabne irratti ammas marsa lama fara wara tokko hanga sadii bae isnifimu dhufe marsa tokko faratti kan tokko hanga sadii kan baen isnifime ture amma immoo marsa lama farratti turre jirra addaan garuu sababa tokko addaan turre busy taane xiqqoosi kanaafi marsa tokko farratti badhaaso wiz ifa jiru fi calla yookaan wiz ifa jiru yookaan ammoo fattaa jedhama calla namoota sadiin santu marsa tokko farratti tokko hanga sadii bae marsa lama farratti ammoo wara tokko hanga sadii bae amma isnitti ifa hima namoota jahan kana sadaffaa irratti dorgomsiisne kan tokkoffaa bae filannoo keessaniin badhaasnaa jechuudha badhaasni nama kamuu nama iddoo kamuu jiru haa ta'u badhaasni iddoo sanitti ni ga'anii amma marsa lamaffaa kanarraa tokko hanga sadii warra bae isniif hima sadaffaa kan bae irraa isni jalqaba sadaffaa kan bae kuno sadaffaa kan bae isa kana Amir jedhama Amir M Nure jedha Facebook isaa Amir sadaffaa bae jira isas filannoo makeessanii lammaffaa kan bae immoo lammaffaa kan bae kuno dhageeffadhaa isas weellee Ali Birraati Jaami'aan Isku maqaa Facebook yookaan ammoo Farhaan jedhama lammaffaa kan bae isa okay tokkoffaa kan baate Simale jedhamti weellee kanaan tana tokkoffaa kan baate tokko hanga sadii marsa lama farratti warra bae amma isniif dhiyeesse marsa tokko farratti kanaan dura isniif dhiyeesse jira warra tokko hanga sadii bae amma namoota jahan kana namoota marsa tokko farratti tokko hanga sadii bayanii fi marsa lama farratti tokko hanga sadii bayan kana fudhannee jahan kana dorgomsiisne tokkoffaa kan bayeef badhaafnaa jechuudha badhaasni kennas online ta'a jechuudha kanaafu rakkisaa miti biyya kamuu jiraadhu eenyuyyuu haa mo'atu badhaasni kenna isin dhaqqabaa kanaafu namoonni haarowni ammoo challenging keenya asirratti hin dhaabatu beekaa challenging keenya akkanumatti itti fufa namoonni haarownis viidiyoo nuuf erga hundi keessanuu namni haarowni kana booda challenging keenya akkanumatti itti fufa akkasuma ammoo gara Ameerikaa irraa sponsor argannee jirra akkasuma aartii jajjabeessaa kan jedhu $500 Ameerikaa irraa sponsor nu godhanii jiranii Abdii Muudee jedhama yookaan ammoo Red Fox warra jedhamurraa jechuudha Ameerikaadhaa Red Fox namoota uffata biyya garagaraatti order godhan uffata aadaa Oromoo Red Fox kan jedhamu akkasuma ammoo weebsaayitii garagaraa qabanii isaan irraa $500 sponsor argannee jirra badhaasni keenyas akkasuma gara $500 ol siqee jira jechuudha badhaasni keenya $500 ta'ee jira kana booda kan badhaafamu $500 jechuudha namni tokkoffaa bae kan badhaafamu kana booda kanaafuu hundi keessanuu irratti hirmaadhaa viidiyoo keessan nuuf ergaa marsa lamaffaa kana irratti tokkoffaa kan baate Simaleen isiniin jedhee kanaan dura kanarratti kana booda hin dorgamu naan jettee turte yoo kan dorgomne ta'e marsa kanarratti afraffaa kan baate ni jirti isii galchinaa yookaan ammoo ni dhaabna jechuudha afraffaa kan baate intala weellee shawaa weellisteedha yookaan lakkoofsa kood 3 jechuudha isii galchina yookaan ammoo ni dhaabna kanaaf hundi keessanuu viidiyoo nuuf ergaa namoonni amma tokko hanga sadii baatan kuni marsa tokkoffaa irratti ka tokko hanga sadii kan baatan lammaffaa irratti tokko hanga sadii kan baatan hundi keessanuu isin jahanuu viidiyoo hardhuma nuuf ergaa yoo dandeettan viidiyoo nuuf ergaa kan marsaadhumaa kan badhaasaati jechuudha itti yaadaati qulqullina eegaati sirriitti dalagaa nuuf ergaa kanuma isiniif dhaama carraa gaarii hundi keessaniifuu namoonni haarofti afaan Oromootiin weellisuu dandeettan hundi keessanuu nuuf ergaa yeroo filattan ammoo nama wal beekumsaan osoo hin ta'in sagalee ilaalaa filadhaa nama sagalee irra qabu laalaatiin sagaleedhaan filadhaa sagaleedhaan wal dorgomsiisaa jirra waan ta'eef sagaleedhaan isinis ammoo sagaleedhaan filachuu qabdanii kanuma hundi keessanuu galatoomaa walitti deebinaa badhaasa eenyu akka fudhatu wajjumaan laallaa hundi keessaniifuu carraa gaarii isiniin jedha akkasuma ammoo itti fufaa challenging keenya amma namni baay'een viidiyoo nuuf ergee jira viidiyoo gara WhatsApp fi Telegram nuuf ergitanii jirtanii viidiyoo keessan nu dhaqqabee jira namoonni haaroofitti kan biraatis itti nuuf dabala kanuma nagaan naaf ta'a baay hundi keessanuu